إيمان كان والله لفت اللين بوفني سعود عربية يروه هدو نمني هدو كيسان هم بنتني جو اللي ما نهي آجرتو غيرها أكوان بالبلانيتي ركنا كيسا جروبي دبتني الركنا سن وفيك أمان اللين بيكا أما ريفو تنجو لين أتيدا والتيوان أتجرو كيسا وأما نهي آكيساتي تهاتي ننجر النمني حركتي بكبستي ilma namaa osoo akkanatti bira ta'anii ijaallalan dhiini afaanii funyaan hin deebi'u waan goonuu dhabnee ishee isinitti dubbanne ta'e imimmaan gadi naqaa wallaahi naa dawwalte imimmaan jarri boottu santu uf duuba deebi'ee way ta'anii waan namni achi keessatti ta'u yaadadhu isa santu imimmaan na buusise abboo namni rabbi angoose harka kaa'e namni rabbi barcuma irra si teessise bor rabbi irraa si kaasa ka biyya keessa jiru taate ka ala jirtu taate ijoollee mana hidhaa Suudii keessa jirtu san rabbi sodaadhaan nu galcha yoo mallaqallee ka barbaachisu taate ummata Oromootti hattan ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu mallaqa kafalattee ni galte maatiin irraa ni kafala firri irraa ni kafala waan haganaa isin barbaachisaa birrii haganaa qopheeffadhaa jedhaanii hayyama godhaafi karaa banaafi karaa jarri ittiin sirreeffatan jechuu wallaahi namni achi keessa jiru tabiroo keessa jira ani waan ofii beekuuf akka nama dhagaheetii miti waan ofii argeetiin hin jedheef akka nama dhagaheetti dubbachuun natti ulfaata rabbi sodaadhuuti namni angoo rabbi si harka kaa'e ijoollee san nu galchaa ilmi namaa dhumate ijoollee waan biroo keessa jirti ni beeka haasawa osoo namni mimmi'eessitee natti haasoyte jechuun danda'u ani waan ofii argee osoo fayyaa qabaatanii iyyuu wanni namni kenna achi keessatti Oromoo jedhee Amaara jedhee Tigiree jedhee waan namni achi keessatti wal godhu osoo rafu gurra walirraa murra ilmi namaa sabaa fi gosaa wal qootee jecha kanaaf rabbi sodaadhaa ijoollee san homa gootan godhaati biyya sanarraa mootu biyya kanaan nu gaha baarakallahu fiikum